otuu ana ta'ees waliin hin jiraadhu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 8tti maatii koo biratti baradheera. Barnoota koo hanga kutaa 8tti ergan baradhee booda waa'een barnootaa kun fageenyaan na hin geessisu jedheen carraa gara biraan qabutti fayyadameen gara biyya hambaatti imala koon taasise. Maatiin koo harka qalleessadha. Otuman barnoota nan baradhan jedhee magaalatti na galchanii kutaa 9 booddee mana kireeffadheen barachuu hin danda'u. Filannoon ani qabu heerumoo yookiin immoo biyya hambaa deemuudha. Hagas maratti baadiyaa keenyaa haga anaa fi hiriyoonni koo gara biyya hambaa deemnutti biyya hambaa deemuun waan baratame miti. Wanti hin baratamne ta'e immoo wanta guddaa, wanta ajab jedhamu warra akkanaa ilma isaanii, intala isaanii biyya hambaatti ergatanii jedhamu keessa jira mitiire. Reefuma magaala aanaa keenyaa dubartoonni biyya hambaatti imaluu akka jalqaban odeeffannoo mana barnootaatti dhaga'uu jalqabeeni. Na barsiisuuf humna akka hin qabne maatiin koo biyya hambaatti illee na erguuf humna hin qabanii. Kanaaf wanti hin godhe ijoollee dargaggoota 3 baay'ee na rakkisaniitu ture. Isaan keessaa 2 barattoota yeroo ta'an, tokko immoo otuma barnoota isaa baratuu maddiitti hojii garaagaraa hojjechuun maatii isaa jiraachisa. Dursa barnoota isaa kutaa 4 kutaa 5 otoo baratuu kophee namaaf qulqulleessee maallaqa walitti qabachuu jalqabe. Maallaqa erga walitti qabatee booda biskileetii yookiin immoo saayikilii abbaa goommaa 2 bitee kophee maddiitti biskileetii kana kireessuu jalqabe. Biskileetii kana 2-3 bu'ee dabalee bitee itti fufuun immoo yeroo kutaa 9ffaa baratu motora yookiin immoo dogdoqqee boba'aadhaan hojjetu shaakalchiisuun namoota barsiisee hojjechiisuu jalqabe. Kananaaf gaaffii jaalalaa dhiyeessuu jalqabe. Yeruma kutaa 9ffaa baratu waan ta'eef hanga kutaa 10 xumuree qabxii dhabee hojii kana qof hojjetutti ani gaaffii jaalalaa isaa hin deebisneen ture. Torbeetti yookiin immoo torbee 2tti karaan ani galurra dhaabbatee na eeguun baay'ee na rakkisa. Jaalalaan yoo na fudhachuu didde guyyaa tokko dirqiidhaan wantan godhu nan si godha jedhees na doorsisa ture. Kanaan barnootuma kutaa 8ffaa barachaa otoo hin jiru guyyaa tokko daandii irratti dhufee motora fuuldura kiyyatti dhaabee dubartoota ana waliin deemaa jiran asii na fuulduraa deemaa jedhee har'a gaaffii kiyya narraa fudhattamoo wanta yaade sirratti hin godhaa yeroo naan jedhu anarratti maal yaaddeettaa jedheen gaafadheeni. Kanaan innis tola keetiin naaf wayyaa yoon wanta yaade sirratti hin godhe hariiroon kan koof kan kee asumarratti dhaabbataa jedhee naaf deebisee. Kanaanis biyya hambaatti na ergite yoo ta'e waan barbaade narratti gochuu dandeessaa, jaalallee kees ta'uu nan danda'a jedheen akka miira aariis ta'e yoo kana goote malee kun hin ta'u deebiseefi. Kanaan gaaffii inni hin eegne hin yaadne waan na tureef itti yaadeen siif deebisaa jedhee na gaggeessee gara magaalaatti deebi'ee. Bulee ganamaan karaan ani hiriyoota koo waliin mana barnootaa deemu dhufee hiriyoota koorraa koottu sin barbaada jedhee adda na baasee motorarra taa'ii bakka tokko sin geessaa yeroo naan jedhu lakkii nan sodaadha yeroon jedhuuni hin sodaatiin naan jedhee na yaabsisee mana tokko na geessee waan hundumaa itti yaadeeraa. Sana dura garuu kabaja qabda yoo ta'e fudhachuun barbaada naan jedhee. Anis naaf kakadhuu akka nan gannee jedheen kaksiisee. Kakatee anis kakadheefiin fedhii kiyyaan kabaja kiyyan kenneefi. Guyyaama sana mana suuraa na geessee suuraas waliin kaanee waraqaa eenyummaadhaaf kan ta'u ka'een akka nama mana barnootaa oolee sa'aatii barattoonni mana barnootaa deebi'anitti gara maatii kootti hin deebi'ee. Suuraan kiyya guyyaa 3 booddee bahee ofii waraqaa eenyummaa naaf baasee warra keetti haala ittiin amansiistu qopheeffadhu guyyaa akkanaa waliin Finfinnee deemna naan jedhee. Anis toleen jedheeni. Haadhaaf abbaa kootti himuun waan natti ulfaatuuf obboleettiin anarratti aantee dhalatu tokko ni jirti. Haalan keessa jiru wantan gochuuf
deebi'uuf jiru itti miin tarii maatiin koo akka hin naaneef ergan ani deemee booddee isaanitti mi jedheen imala koo isa waliin taasisee Finfinnee torbee lama teenyee waan hundumaa xumurree gara biyyaatti deebinee torban lama waliin turre mitiiree viizaan kiyyas baatii 3 ana jalaa ture baatii 3 booddee akka naaf deebi'etti guyyaama gammachuu viizaan kiyya dhufuu naaf bilbilame na dhukkubee mana yaalaan deemee wanti abjuu kiyya duubatti deebisuuf jedhu gadameessa koo keessatti dhufe daa'imni gadameessa koo keessatti hafeeraam baay'een aare baay'een gaddee baasiin natti baheeraam jaalalleen koo maallaqa isaanatti baasee torban lama Finfinnee gatii guddaa natti kanfaleeraam wantan godhuu wallaalee isatti yoon hime hafiitii dahiitii deemii naan jechuu waan danda'uuf kun tasa ta'uu hin qabu jedheen ulfa kana tooftaa aadaatiin buleen ofirraa baasiseen torbee lama booda imala koo gara biyya hambaa Dubaayitti taasisee yeroos dhukkubbii nagaa dhabuu kan hin qabu kana jedheen jechaan dubbachuu hin danda'u gochaa kana kan beeku anaaf ana qofaadha kanaan icciitii koo dhoksadheen gara biyya hambaatti imala koo taasisee hojjechuus nan jalqabee maatii kiyyaaf achuma baadiyyaatti mana ijaarreefiin loonillee biteen akka ittiin jiraatan nan taasisee kun hundumtuu waggaa 2 natti fudhatee jaalallee koo waliin halkaniif guyyaa walitti haasofnaam bigogiin gidduu keenya hin jiru kaayyoon yookiin immoo karoorri keenyi waggaa 2 hojjedheen waggaa 2 booddee immoo gara kan koo fi kansaa kan mataa keenyaatti akka deebinuutti dhaam baruman ani biyya hambaa dhufe kana duuba kiyya gara biyya Dubaay kan dhufte mucaan barnootaan waliin barannu wal jaallannu ganda tokko taane hiriyaan koo tokkos ni jirti isheellee akkuma kiyya jaalallee isheetu gara biyya hambaatti ergeeraam jaalallee ishee hojjetaa mootummaadha nama barate akka yeroo sanaatti jaalallee koo ammaarra inni otoo na gaafateera ta'e isaaf gaaffii jaalalaa dafeen deebisan ture sababiinsaa jaalalleen koon namuma magaala keessaa kashlabbee jedhamu haa ta'uutii garuu waan hojjetuun maatii isaa gargaaru barnoota irratti illee hagas mara kan hin taanedha ishee waliin illee yeroo boqonnaa keenya kamittuu waliif bilbillee yaada waliif qoodaa wal gargaaraa dabarsinaa yeroo tokkos darbee yoo gadi baanee carraattiin baatii 2ttis baatii 3ttis yoo kanaan ka wal dhabne immoo yeroo ayyaanaa yeroo wal arginu qabnaa kanaan waggaa 2 hojjedheen jaalallee kiyyaan amma kunoo maatii koof waan barbaachisu godheera kanaan booddee mataa keenyaaf hin hojjedhaa jedheen itti meem innis jabaadhu hojjedhu maallaqa walitti qabii anis hagoomna koo walitti hin qabanaan jedhee naannoo baatii 6 hojjedheem kuni jiraa kana walitti qabameera maallaqa kanaan lafti hin argamuu jedheen gaafadheeniim kanaan innis akkana naan jedheem ani magaala kana keessa jiraachuun barbaadu asitti akkuma hojjedhu biyya hambaa baheen hojjechuun barbaadaa jedheenaaf deebiseem kanaan anis biyya hambaa eessa deemtaa yeroon jedhuunii achuma bakka ati jirtu dhufeen si waliin hojjedhanaan jedheem anis dhalaaf malee dhiiraaf bakki kun hin ta'uu biyyi kun hin mijatuu hojiin hin argamuu yeroon jedhuunii carraa kiyya maalitti beektaa ammaa kaasee namoota nan gaafadha hojiin asitti hojjedhu obboloota koof dabarseen isaan haa hojjetanii maatii keenya haa jiraachisanii ani immoo achi dhufeen atis hojjettee anis hojjedheen waliin guddannanaan jedheem anis tole jedheen mi'aa tokkaa itti yaannee karaa ittiin dhufamuu danda'u ni barbaannaa wal jennee barbaadu eegalleem biyya Dubaay dhufuun hagas mara waan ulfaatu miti dhiiraafis dhalaafis jechuudhaam haa ta'utii garuu hojii gaarii argachuun ulfaachuu ni danda'am nuti immoo waan hin beekneef faddaalaa dallaalaa barbaanna mitire dallaalaa barbaacha eegalleem bilbila namaa fudhachuuf illee maallaqa bakka ittiin kanfaleeruun qabaam dhumarratti faddaalaa gara Dubaayitti ijoollee dhiiraa fidee hojiillee argamsiisaa fi kan jedhame bilbila isaa argannee bilbillee fi mataasaaf maallaqa guddaa nu gaafatee jaalalleen kiyya piroosesii jalqabee dabareen baatii 4 booddee waliin dubbannee baatii 6 booddee yeroo nani biyya Dubaay keessa waggaa 3ffaa hojjechuu jalqabu gara biyya Dubaayitti dhufeem karuma seera qabeessaa viizaa baatii 3 rukutatee jechuudha mucaa baadiyyaa waan na taaneef faddaalumatu waa hundumaa namaaf xumura jennee waan yaannuuf maallaqa guddaatti baasneem
biyyatti lafa maallaqa nuuf bituu danda'u piroosesii isaattiin xumuree yeroo inni biyyaatii gara biyya hambaa dhufu gatii tiraanspoortii illee dhabeen hiriyaa koo dubaraa kanarraatii liqeeffadheera. Maalis ta'e dhufee hojii humnaa kan guyyaa argate hojjechuu jalqabee nama jabaa nama waliin walii galu ta'e afaan illee dafee shaakaluu jalqabee araboota waliin walii galu eegalee yeroo tokkos bakka hojii isaaniitii konkolaataan hojii mukkeen sibiila bakka tokko geessan yeroo bakka hojii dhaabbatan konkolaachistoota eeyyamsiisuun harkaa fuudhee bifa adda ta'eetiin konkolaachisaa. Yeroo kana isaanis waraqaa eenyummaa qabdamoo jedhanii yeroo gaafataniini lakkisaa beeyyumatti shaakaleeraa motorallee sirriitti nan danda'a jedhee isaanitti himaam. Isaan waliin baatii 4 erga hojjetee booda konkolaachistoota waliin akka hojjetu taasisaniini. Maallaqni isaas dabaleefi jechuudha. Kana qofaa miti inni immoo maallaqa isaa walitti qabatee waraqaa konkolaachisummaa waggaa tokko booddee baafatee qormaatas si'a 3 qofaatti darbee gammadee namoonni inni bira hojjetu kun konkolaataa gara biraa kan hojii bitanii achuma dhaabbaticha keessa akka hojjetu kennanii fi hojjechuu jalqabee yeroo kanatti galii gaariis argachuu waan jalqabeef ani mana hojjedhu baheen qofaatti mana bareedduu kireeffannee maatiin keenyis ni kaanuuf godhanii seera qabeessaan jiraachuu jalqabnee. Gochaa keenya kana kan irratti argite hiriyaan koo jaalallee isheedhaan dhuftee malee jechuun kokkeetti qabdee lakkii asitti hojiin qabaa kanatti hojjette innuuf gahaa jedhee otoo inni kadhatu lakkiin ta'uu abaluyyuu jaalallee ishee fiddee har'a jireenya isaan jiraatan sitti himuu hin danda'u gara biyyaatti dhufeen si waliin hin jiraadhu yookiin jaalalli keenyi ni hafa malee jettee yeroo doorsistuuni innis tole jedhee haala karaatti dhufamu abbaan manaan koo waan beekeef karaa salphaa ta'eetiin baatii 2 keessatti xumuramee fi maallaqa guddaas otoo isaan hin baasiin gara biyya Dubaayii dhufee abbaan manaan koo bakkuma ofii hojjechaa jiru qacareenii hojjechuu jalqabee amma biyya ormaatti jireenyi jalqabame. Hojii tokko keessa yeroo turan muuxannoo ofii ilaalanii miindaa dabaluu kan jedhu ni uumama mitiire abbaa manaa kiyyaaf miindaa dabaluu yeroo didan waraqaa eeyyamaas wanta qabuuf dhaabbata gara biraa keessa maallaqa gaariidhaan argatee anaaf illee achuma keessatti hojii xiqqoonaaf argee hojjechaa naannoo manni jireenyaa keenyaa fi manni hojii keenyaa otoon fagaatiin hojjechaa jiraachuu jalqabne. Yeroo kanatti abbaa manaa isheerraas adda bahee innis ijoollee dhiiraa waliin kireeffatee 3-4 ta'anii jiraachuu jalqabanii. Dhalli namaa al takka carraa qaba. Namni tokko immoo carraan qabu yaalee inaafee maal jedhee ta'uufii didaam cubbuudha. Gara jalqabaa jaalalleen hiriyaa kiyyaa inaaffaas hin qabu nama baratees ture abbaa manaa koo waliin baay'ee wal jaallatu. Booddee irratti garuu akka dafee abbaan manaan koo jijjiirame carraa mudate hundumaatti fayyadame inni carraa tokkottiyyuu fayyadamuu hin dandeenye. Waggaa 2 hojii humnaa hojjete konkolaachisummaas barateera haa ta'utii garuu qormaata darbuu hin dandeenye. Yeroodhaan maallaqa isaanii irratti baasu haa ta'utii garuu jijjiiramni hin jiru. Booddee irratti isheen yookiin immoo jechuun hiriyaan kiyya mana nyaataa habashaa tokko keessaa hojii argattee walitti galanii mana tokko keessaa waliin jiraachuu jalqabanii. Gaa'ela isaaniis seera qabeessa godhanii jiraachuu eegalanii waggaa jalqaba bultii jalqabanitti daa'ima argatanii. Anaa fi abbaan manaan koo daa'ima ni barbaanna daa'imni nu didee. Yeroo hiriyaan koo fi abbaan manaan ishee daa'ima 2 godhatan abbaa manaa kootti tarii sababa kanaan ta'uu ni danda'a jedheen gaa'ela waggaa 3 booda ulfa uumame akkan ofirraa baasisillee isatti himee. Kanaan innis baay'ee gaddee maal ta'a biyya kana dhufuu baattee daa'ima naaf deessee daa'ima argannee jiraanni irra ta'e jedhee baay'ee gaddee. Haa ta'utii garuu cubbuudha waan ta'eef dhokadheenis isa birattis halkaniif guyyaa nan boo'a. Wanti kunis yeroodhaan walitti bu'insa gidduu keenyatti fidaa dhufe rakkoon keenyi kana ta'e otoo jiru waanumti xixiqqoon dhufanii anaaf isa walitti nu buusuu jalqabanii. Nagaanis mana keenya keessa dhibee anis bakka hojii cufadheen guyyaan bulu qaba innis konkolaataa keessa guyyaa bulu qaba. Wal jibbinee walirraa fagaannee anis isa barbaaduu dide innis na barbaaduu dide. Nan jaalladha abbaa manaa koodha sababni kuni garuu anaaf isa adda baasuuf qophaa'ee mana yaalaa deemeen ilaalameera dahuu nan danda'a wanti godhe suni rakkoo gadameessa koorratti hiisse hin qabu. Innis deemee of ilaalchiseera dhalchuu ni danda'a. Guyyaa
guyyaa tokko diida bulaa guyyaa tokko dhufaa waggaa 3 baatii 7 yeroo waliin dabarsinu abbaan manaan koo jaarsummaa abbaa manaa hiriyaa kootiin natti ergatee kanaan innis haadha manaa isaa faana isin araarsuu barbaannaa jechuun natti himanii yeroo kana gaa namni araaramuuf rakkoo mana isaa keessaa icciitii gola isaa dubbachuun nama lole sana hamachuun komachuun kana na godhe kana na miidhe jechuun hin dhibu mitiire walitti bu'aa waan turreef wanta anaaf isa gidduutti rakkoo uumaa ture walitti bu'iinsa keenya tokko lamaan isaanitti himadhee haadha manaaf abbaa manaa kaa'een itti haasa'ee isaan ijoollee 2 qabu jireenyi isaanii garuu hanga keenya miti waaqayyo isaaniif dhala keenya kennee nutiin immoo dhala nu dhoowwate kanaan dubbadheen boo'een maatii koodha fira koodha nama biyya tokkooti jedheen waan gola koo tokko lamaan itti haasa'ee kanaan inni erga na gorsee booda isheen immoo dabaree ishee hiriyaan koo jechuun dhiifa manaaf godhi malee otoo ana ta'ee dhiira akkanaa waliin jiraachuu miti halkan tokko waliin hin buluu jettee naaf deebistee dhuguma natti fakkaate erga waan baay'een dubbadhee booda waliin hin jiraadhu jedheeni natti san araarsinaa jiraachuun fedhun jedheeni hammeenya koo irratti jechoota baay'ee dubbattee laphee koo jabeessitee kanaan dhumarratti inni itti yaadii haati manaaf abbaa manaa inuma walitti buunaan jedhee ana biraa deemee rakkina kiyya akka ana biraa dhagaan rakkina isaas isa biraa dhaga'u mitiire wanta ani isa balleesse isaanis deemanii isheen kana jettee kana si himattee ati kana dhasiin jettee jechuun wanta ani dubbadhe isatti dubbachuu hin qabne icciitii gola koo keessaa hiriyaa koodha na araarsu rakkina koof furmaata furuuf kanan dubbadhe itti manii inni immoo dabareessaa akkasii dubbiin anuu kanshee kana danda'een kana na gootee kana narratti gootee waliin hin jiraadheera kan ishee caaleetu akkana jettee inumaa anuu araaramuun barbaadu jedhee isaan deebisee isaanis yaada biraatti hin dubbanne guyyaa biraa garuu qofaatti abbaan manaan hiriyaa kiyyaa abbaa manaa koo waamee dhugaadha otoo ana ta'es dubartii akkana na gootu waliin hin jiraadhu jedhee laphee isaa jabeessee ani mana isaanii ijoollee isaanii faana baatii 3 abbaa manaa koo irraa adda baheen nan jiraadhe abbaan manaan koo manuma nuuf kireesse keessa otoo jiraatu guyyaa tokko uffata ani jaalladhu tokko fidachuuf bilbileefiin nan deemee furtuunaaf kaa'ee uffata akkasiin fudhan jedheeni kanaan sa'aatii akkanaatti manan dhuftee fudhachuu dandeessanaan jedheen tole jedheen deemeen dhaqeen fudheen bakka jiruu baaseen yeroon ol jedhu mataa kiyyaa karaa duubaa keessa foddaan sibiila laameeraarraa hojjetame qaaruu kiyya keessa asii gadi na dhahee dhiigni achumatti bol jedhee sammuu koo keessa yaa'uu jalqabee abbaan manaan koo nahee na fuudhee mana yaalaa na geessee otuun bakka sanatti feera ta'ee carraan horaa'uu koo baay'ee xiqqoodha sababiin isaa immoo baay'ee dhiigaa jira bakka malee sirrukutamee mana yaalaatti dhiigni kiyya dhaabate sanaan abbaa manaa kootiin na hin barbaaddu maaliif na kaastee as na fidee du'uu nanaaf boqonnaadha jedheen deebiseefi innis maal jechuudha situ nagaadha dhowwate malee si waliin jiraachuu yoomiin jibbee icciitii keenya namatti facaastee kanani siif qofa qoodu kanatti qofa beektu namatti himtee garaa koo jabeessite malee jedheenaaf deebisee anis atu akkana naan jetteettaa yeroon jedhuuni erga ati naan jettee maaltu naaf afiree nama keessa boqoo koo gadi qabadheen deemaaree otoo homaan qabaatiin biyyatti harka duwwaa si jaalladheen biyya ormaa kan dhufuuf sababa naaf taatee na jijjiirtee ayyaana keen rabbi na gargaaree asitti garuu adda baanee dhuguma anarraa adda baatee jireenyi siif ta'aayii jedhee na gaafate kanaananis maal wayyareeruun jedhuuni manni kireeffadhee ona natti jedheeraa onummaasaa koottuutii na dagachiisii lamaan keenya wal balleessineerraa namni nu araarsa jedheen sitti ergadhe rakkina keenya babal'isee waliin haa jiraannu naan jedheen bakkan ciisutti harka isaa ol kaaseen dhungadheen innis na hammatee gulkoosii 2 ergan fudhee booda gara mana isaatti na fudhatee deemee uffata koos deemee mana isaaniitii fidee yeroo inni uffata koo deemee isaan gaafatu hiriyaan koo si'a 2 natti bilbiltee jalqaba kennaafi moo lammata immoo dhuguma itti araaramte moo kana dura wanta si godhe dagatteetii harki dhiiraa gaarii kan jedhuuni ani garuu haa ta'u yoo barbaade garaansaa dandeenyaan lubbuu koo yoo habaasu abbaa manaa koorraa adda baheen jireenya maaliin jiraadhaa anis isa malee innis ana malee hin qabnu jedheen deebiseefi akkuma ani bilbila ishee deebiseen daqiiqaa muraasa booda otoo abbaan manaan koo mana hin gahiin isarrattis
bilbilame dhuguma isheetti deebi'uu murteessitee isa isheen kana si goote yoo jedhee yeroo gaafatuuni amma lamaan keenyiyyuu dhiifama waliif gooneerraa jedhee isas deebisee har'a kunoo ilmaanis horanneerraa biyya ormaa keessatti akka nama godaansaaf deemeetti otoo hin taane akka abbaa biyyaatti jireenya keenya jiraachaa jirra. Jireenya keessaa keessumaa immoo gaa'illi qoromsa guddaa qaba. Ol jechuu gadi jechuutu jira. Hundumarra immoo hammeenyi icciitii ofii gadi baasuudha. Icciitii gaa'ilaa otoo hin taane jaalalleewwan icciitii waliif qabanillee adda baasuun namaaf hiruun namaaf qooduun akka tokko taatu otoo hin taane akka atiinumaa walirraa fagaattu rakkoon mana tokko keessa jiru mana gara biraa keessa waan hin jirreef otoo ana ta'ee ani kanatti neerumu otoo ana ta'ee ani kanan fuudhu jechoota jedhan hamoo kan ta'an gaa'ela kan faalan laphee kan jabeessan namatti fiduu danda'a. Namni wal jaallatu namni gidduun seenu taanaan addan ba'uun dhugaadha. Anaaf inni yeroo walitti buunu walitti otoo hin dubbatiin torbeellee baatiillee otoo turre walirraatiin fagaannu turre. Erga nuti namatti himanne anis mana gadhiisee fi bahee innis koottu jedhee na barbaachaaf hin dhufne. Dubbiin namaa inni miidhe malee hin fayyadne. Otuu laameeroon foddaa sun duuba sammuu kiyyaa buruqsee mataan koon dhangalaane ta'ee tarii carraan anaaf abbaa manaa koo walitti deebi'uu baay'ee dhiphaa baay'ee xiqqoo ture. Inni hariiroo gara biraan jalqabne ani garuu battaluma sana gidduutti qoromsa kana jalaa maquuf dhiira 2 dhiira 3 waliin gama sooshaal miidiyaatiin haasofsiisuu jalqabeen ture. Hammeenyi dhiira biyya Araba keessa jiru immoo abbaa manaa keen adda bahuu halkan tokkoof dhageenyaan galgaluma sana sirratti bilbilaa. Akka gaa'illi dabaree qabu dabaree isaa dhufee sitti fayyadamu barbaada. Dhaamsi koo qaama sadaffaa gidduu keessan hin galchiina. Rabbi hanga isin eebbisetti waliin jiraadhaan wal jaalladhaan ergaa koo xumuraatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa ana obboleettii keessan biyya hambaarraatiin. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha yaada qabdan illee koomentii jalatti qooduu fi hin dagatinaa jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture. Ani gammachiisa shoomeeti laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatinaa qophii seenaa gara biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii.